qabsoo keessattis dammaqaadha. Maqaan kee immoo kan barumsatti hin baratte dammaqeedha. Kamiin si waamu? Jawaar naa bilbilee gaaf tokko. Naa bilbilee Al tokko immoo buccaattee turte. caalmaasaa Jawaarin dhagaa. Isaan olitti anaan ijaare ana malee isaa miti. Kireediitiitti fudhata garuu. Waa'ee masaraa keessatti dhadhee ilaalte odaan sun sirrii mitettee. Ani kaarramiillee irraa hanga Dambidollootti yoo xiqqaate ijoollee 3,000 ol riippoortaroota qaban. Inni gaafa inni fincila waamu kana booda wanti baatanii duutaniif hin jiru. Waan ganama ba'aa fi turre galma geeraatti. What? Hammam natti aarte gaafa sana. Farahaanin dabalatee Dooktar Biraanuu fa'aa Madgiishee fa'aa warri Raabaadorii keessa jiran hundumtuu afaan yaa'an. Kun gaafa dhufu immoo walitti fakkaata. Sababa kootti Prime Meediyaan kan hundeeffame. Uummanni of course akkuma qabeenya Jawaaritti yaada. Garuu gatii kan itti kaffale maallaqaa malee jiruuf jireenya keenya gannee yeroo keenya gubnee maatii keenya facaafnee. Yeroodhuma jijjiiramni dhufu keessa duraan maqaa kee OMN irratti gaafa beenu dammaqaatti illee. Gaafa jijjiiramni dhufee gara biyyaatti galtee kan ati sababii mataa keetiin qabda. Maqaan kee isuma duraan agarru sana dammaqee jedhameeti DE. Kan akka abdii fi fasalasii kaase sun bakka guddaa turuu danda'anii dhumarrattuu Waa'ee kee wanti biyya alaatti dhaga'aa ture. Si bira ga'ee gaafa qabu immoo adda adda. ati immoo safaratee yeroo sana Kaanaadaa jirta itti fayyadamte. Guruppii makeenya keessaa amma maqaa kaasuu kan hin barbaanne warra guruppii keessa jiru keessaa Jawaaritti himanii Jawaarituu yaadiin guyyaa 2 keessatti Mahammad Abdooshii fi Eeliyaasin biyyatti erge jechuudha. Dammaqaanii gandaan nama hin qoodaa. Nu waan nu keessa dabarre sana rakkoo nu keessa dabarsine sana gammoojjii rooba maal keessa dabarsine sana namni baay'een nu batu magaalaa taa'eetu waan bakka salphaatti har'a dhufne iddoo kana geenyetti fakkaata. Erga aniifati Jawaariin qeequ kaane booddana kana gabrummaa bara baay'eeti mannaa bilisummaa guyya tokko filannaa. nagaa ba'a jedhee waadaa ofii galee amma sii dubbachaa. Ati maalillee gaafa biyya dhabuuf kaatu jalqaba iccitiin natti mari'anne. Waliin mari'annee qaama garaagaraa wajjin. Mana hidhaa nagashitaa jedhee si jedhama. Anis.